Ajjecha Qananii Addunyaa irratti dhugaan bakka jirtu barree jedhan abbootiin gadaa Oromoo. Ajjecha Qananiif maatiin Qananii artist Andu'aalam Gosaa himatu. Artist Andu'aalam himannaa Qananii waakkata. Baatiiwwan 3 darbaniif abbootiin gadaa Oromoo akkasumas immoo hayyooleen bakka dhugaan jirtu baruudhaaf qorataa turaniiru. Adeemsa kana keessas araara buusuuf yaalaa turan. Maal argatan? Maaltu jedhame? Adeemsi kun akka sirna gadaatti dhugaa baasuun araara buusuuf yaadame. Qananii Addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila bultii tokko bara 2017 barii keessa lubbuun ishee darbuu ibsame. Eegasii poolisiin shakkamaa jiru jechuun jaalallee ishee artist Andu'aalam Gosaa hidhuun qorataa ture. Haa ta'u malee hidhaa ji'a 3 booda waxabajjii keessa wabiidhaan gadhiifamee ba'e. Weellisichi sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata waan hin banneef mirga wabii qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifamuusaa yeroos abukaatoon BBCtti himanii turan. Maatiin Qananii ammoo ajjechaasaaf waan isa shakkaniif wabiin gadhiifamuusaatti gammachuun qaban. Seerri dhimmicha qabe dhimma kanarratti wanti jedhu ifattis beekamu baatu dhimmicha osoo kanaan jiruuti abbootiin gadaa fi hayyooleen Oromoo dhimmicha araaraan xumuruuf sossa'uu kan eegalan. Gaafa dhugaa barree kakuutti deemnu nu duraa gufatee jedhan abbootiin gadaa. Kanaafis immoo maatii warra intalaa komataniiru. Dhimma kana manni murtii qabatee ture. Dhimma manni murtii qabatee kana gidduu seenuudhaan ilaaluuf kan gaafate nuyi jedhan abbootiin gadaa BBC'n dubbise. Gaaddisa garaa garaa jalattis dhimma kana ilaalaa turan. Maaltu jedhame? Shakkamaan maal jedhe? Maatii warra intalaa hoo maal dhiyeeffatan? Wanti abbootiin gadaa argatanoo maali? Abbaa gadaa Goobana Hoolaa, abbaa gadaa Tulamaa gaafanneerra. Gaaddisa tokkoffaa irratti ilaalla dubbii kana dhugaa waaqaa lafaa baafnaa nuu kennatu jira. Gaaddisa lammaffaa irratti lukaalukoo isaa qabatee fira isaa qabatee dhiyaatee akka intalli kun nama kana wajjin jiraatte akka intala kana nama kanaa kenne akka imaanamtu isa biratti baddefaa himata. Kana fa'aa himata namni kun